واو باقي قمتي قاك مركز استني رمو بايت قوانا متستلودا قربت في انقر ما تنقي فالاسنين زدا سو باقي قمتي كونكرا بيالو مكشا ايقا جولي جالالاتي هدو تكا قربتشو بايت قمتي ان شاء الله تعالى ويا خميسة كالكلا أبا مناخية كاشتي خية يلي كونجو بورو رفا كالكا رفا أنا مو هنا كوشينا كيسة عرفتني وين فكروا كوشينا كيسة دركم في قاعدة زي شوكتي مالي في أمة خية وجين وانت كتك هنا وجني مالي في إبسا إساني ولا الهين كيبل اللي جاي يادي إرجع وانت كتك وجني بودا يادي ناولين ترى عرق كوشينا كيسة تناركما كوشينا اللي ناولين سنتين بيتين إفما ناولين سين عرسين جالد ناولين ترى هاي قارة ناولين تها إفما هون ولا حركة بكبر القلشي أشي سلام عليكم اندين عليكم يو يا ركفوني الرفض خزم تودا تانا نبتو بيس كانت جرت يركم تنجر رجرتو بكجرتني تنجنا جسمي باويتيتا إيجار أمو واي ما كيبي إفسشا سني في مولفه إنجدي يكون بيكتني جورلين كوميديا رت إيجار بتشوف وام باي نما جمنشي سورة جال لساني وكيون جال لساني أكل ما تي يعقوب سيسو جورلي باي جال الدورة ما نبتنان دوغار بتشوفين بيكتو يروى نمن والجالة تقع نم هيتنا فامتي قرومو نموني باين إني نعفو تاودن دا قرومو إسان وانت نمني جيرو إيساني جالالي أكو ما يتفوفيت جالالي جيشون ني بيكتو متي نموني توكو جالالي إيقالاني akkasumas immoo kan waliin turre wayii tokkotu jira amma miidiyuma kana irratti ilaalaa dhugaa dubbachuuf yeroo muraasaaf wajjin jiraatu yeroo jalqabaatii fi booda immoo ni beektu keessattuu warroota dhiiraa ilaalaa dhugaa dubbachuuf waaqayyoon ija namaatirraa isaan hambisuu hedduu takka namatti tolu yaa ammaaf nama gammachiisaa booda dhuma isaaniitirraa bareechuuf hin jedha so ni beektu yeroo baay'ee dhiironni dubartii tokkoon hin taane keessattuu warreen amantaa musliima jechuudha amantaa dubartii afurtu eeyyamaman jedhanii gaafa dubartii afur san irratti fuudhanii yookiin immoo dubartii biraa dabalatanii dubartii kaan jalqaba sun muufatuu dandeessi so gaafa muufattu akkasumatti jaalalli isaanii hir'atuu danda'a garuu immoo namni wal jaallatu hanga dhumaatti dubartii dabalachuu baatee ishee takkaan yoo ta'e jaalala isaanii kan itti fufu ta'a jechuudha ijoollee tokko amma dhugaa dubbachuuf ijoollee namoonni sun dhiyeessaa akka ta'an beeku biyya isaanii ibsaa jedhama inni tokko Kanaadaa kan jiraatulleedha yuutuubeeriidhallee so baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu jaalala isaanii hedduu takka natti tolaa jechuudha maaliif jennaan bakka dhiirri beektanii kanuma dubartii kabaju tu bareedadha maaliif hedduu takka ishii kabaja isheenillee nama baay'ee gaarii wayiiti hedduu takka jaalalli isaanii hedduu namatti tolaa jechuudha namoonni akkanaa beektanii itti baay'ataa qormaan illee itti baay'atu maalirra jedhu beektanii amma fakkeenyaaf dhiirri tokko amma fakkeenyaaf isheen biyya biraati isheen biyya jirti yoo ta'e waliin amananii beekte inni yeroo waggaa wayii Kanaadaa deemee ture yaa ta'u malee yeroo deemsa naannoo waggaa lama ture isheen bara kana kan isheen dhaqxee jechuudha jaalalli isaanii akkuma duraanitti isaan qofan argi bakka ani dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee isaan irra hordofa baay'ee tokko natti tolu bakka isaan bichaadha kan jaalalaan beektanii akka miidiyaa kanaatti irratti baay'ee tokko kan ajaa'ibsiifadhuudha jechuudha yaa ta'u malee wanta nama haasa'u qofa osoo hin taane maal jechuu barbaadetan guutumaan guututti egaa namni wal jaallatu inaafanis itti baay'atu cimaa ta'uu qabaatu beektanii jaalalli yeroo ammaa kanatti dubartiin takka cimtuu gaafa taate dhiira sanillee waan intirra hin deebisti jechuudha gaafa dubartiinis laaftuu taate immoo dhiirri ala jechire akkasumatti wal balleessu beektanii akkasii so
እንግዲህ ማኬፊ ሞብሳ ኢሳን ገና አራዋ አንገዱማት ጃለሳኒ ታፉፍሲሱ namni biraatillee nama akkanatti wal jaallatee yookiin immoo wal kabaju argadhaa isin fi'aa qoodu isin jechuu barbaadan warreen abbaa warraa hin qabne yookiin immoo gana tidaaritti galuu deemtan jechuudha. So waan akkasiiti. Naa akkasiin jedha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko waan natti tolaniif yana beektanii yeroo ammaa kanatti walitti jijjiiramuutu jira walloluutu jira warreen miidiyaa fayyadaman keessattuu dhugaa dubbachuuf mee ilaala namoota gara miidiyaa kana fayyadaman baay'een isaanii wal cabarbaru dhugaa dubbachuuf namni jaalalaan wajjiniin turu hin jiru jechuudha namoonni isaan lamaan miidiyaa fayyadamu taanaan isinii galee yaw nu hin beeknu keessa namaa kan beeku waaqayyo qofa agin miidiyaa irratti of agarsiisu waan akkasii kana yoo ta'e malee namoonni baay'een inni beektu dhugaa dubbachuu fi keessa isaanii kan beeku rabbi malee namaa miti. Kanaaf maaliif nama jalqabuma beektanii gaafa nama tokko wal baruuf deemtanii nama amala qabu akkasumas immoo baqa nama waaqa sodaatu nama waaqa isaa sodaatu nama amantaa isaatti cimaa ta'e filachuun dirqama beektanii. Akkasumas duriyyee filatta yoo ta'e immoo sumatu miidhama. Duriyyee gaafa isin jedhu nama amantaa hin qabne gaafa isin jedhu amantaa qabaatee amantaa isaanitti cimaa kan hin taane si kuffisa malee waan si kaasuu miti. Namni tokko amantaa kamiyyuu maan taane laazim dhiirri tokko amantaa isaatti cimaa ta'uu qabaata. Waaqa sodaachuu qabaata. Yoo waaqa sodaatee akkasumas immoo amantaa isaatti cimaa kan ta'u ta'e siifillee akkasumatti gaariidha jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf dhiiraa fi dubartiin garaagarummaa qabu ni beektu keessattuyyuu dhiiratu dubartiitu jabduu ta'uu qabaata. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf dhiira badaa tokko dubartiitu karaatti deebisuu danda'a ni beektu. Egaa maaliif obsas kan qabaatu dhiirri amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee yookiin gara daandii hin taane irra deemuu danda'a. Garuu immoo dubartiin aada isaatii jettee anis irraa hin adda ba'a amala akka isaasanuu qabaatte garuu wajjin jiraachuun hin danda'amu ni beektu. Kana amala akka isaasan qabaachuu hin qabdu jechuudha. Amala gaarii gaafa qabaatte dubartiin takka dhiirri jechumaayyuu harkaan naqu jechuudha. Amala saniin deebisuu dandeessi jechuudha. Isin galee kanaaf tokko immoo warreen tidaarii diiganii ijoollee baay'een argama. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf namoota baay'een gaafa biyya arabaa kana dhufanii ijoollee baay'een abbaa warraa isaanii hin dhiisu walitti jijjiiramu bakka maaliif akka ta'an beeka walirraa gaafa fagaatan amanamummaan hin jiru. Amanamummaan immoo jalqabuma beektanii wal shakkuun bafusum gaarii miti shakkiin isin galee isaan lamaanuyyuu wal namanii jechuudha. Gaafa wal shakkanii waluma biraayyuu jiraatanii namni wal shakku tidaariin saasuunillee tidaariin ta'u ni beektu waan akkanaa jechuudha. Kanaaf abbaan manaa tokko haadha manaa shakkuu hin qabu wal shakkuu hin qaban kongumayyuu inaafaa waan akkasii kana yoo gidduu isaanii jiraata ta'e ni beektu tidaariin isaanii hin diigamu. Ijoollee baay'een argaa asumatti Dubaay kana keessatti ijoollee baay'een gaafa tidaaritti galanii ijoollee takka godhatanii lama godhatanii booddee adda ba'u wal shakkuu walitti naafuu baqa maaliif akka ta'e hin beekamu. Maaliif jaalalli onnee beektanii jaalalli onnee irraa duraa aaduma akkanatti yeroodhaaf qofa walitti fayyadamu qofaaf kan walitti dhiyaatan yoo ta'e inni tidaariidhaaf yookiin immoo jireenya wajjin jiraachuu baay'ee gadi bu'aadha ni beektu. Kanaaf jalqabaa osoo gaafa gara tidaaritti hin gorin jalqaba walamansiisu turre jiraata. Beektanii jaalala keessatti walamanummaa sirriitti waan guddaa kan qabu walamanuudha. Walamanuu gaafa isin jedhu tidaarii keessatti immoo gaafa amma fakkeenyaaf wal jaallattanii namni tokko wal jaallatee wali namanu taanan wal shakka taanan booda osoo walitti dhufte kana caaladha jechuudha. Laazim gaafa walitti dhuftu san amala akkanaa kana waliif qooduu wal barsiisuun dirqama. Beektanii namni tokko lafaa ka'eetuma
walitti dabalamuu qofa osoo hin taane amala qabu waliif qooluun dirqama jechuudha. Kanaaf jalqabuma wal baruu sirriitti waa hundumaa wal hubachiisuun haala amalaa fi amala kee amala isaa sirriitti barattee gaafa walitti dabalamte waliif haaraamti jechuudha. Kana siniin jedha egaa waaqayyoon nama jaalala nu haa taasisu hunduma keenya iyyuu inaafa waan akkasii kun baay'ee badaa waan ta'eef isin gidduudhaa balleessu. So namoota hunduma keenyaaf iyyuu nama amala qabu isin taa qabu isin jechuun jaalladha. Egaa obboleewwan hunduma keessaniyyuu waan akkasii siniin jedha. Viidiyoon kiyya guyyaa irraa kanuma fakkaata. Turtii gaarii qabaadhaa.